namni dhaggeeffataa jiru tana ni hubataa jedheeti yaada mee amma jiddumaanii karaa diraamaatii wal qabsiisee guruppii keetii saayibban kee warra diraamaalee wajjin dalaydan keessaa nama tokko asitti affeera jechuudha obboleessa keenya artist Ahmad Ibrahim yeroo ammaa kana as dhiyaatee jira isaa affeerra jechuudha mee isaanis wal isin barsiisa jidduudhaanii waan soomanaa irraa xiqqoosi dhaggeeffanneeti walitti dachaanaa jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soomanni dhukkuboota ittisuu fi fayyummaa sammuu fooyyessuuf ni gargaara jedhu qorattoonni. Nyaata irraa soomuun dhukkuboota ittisuu fi fayyummaa sammuu fooyyessuuf kan gargaaru ta'uu qorattoonni waa'ee kanaa ibsan. Giriikonni dur nyaata dhiisuun yookiin soomuun qaama wal'aanuuf kan gargaaru ta'uusaa gorsuu turan. Wayitaa ammaa kana ammoo sa'aatota muraasaaf osoo addaan hin kutin soomuun fayyummaa sammuu fi qaamaa eeguuf faayidaa akka qabu qorattoonni tokko tokko ni dubbatu. Soomanni dhukkuba onnee, furdina garmalee fi kuufama dibata ol'aanaa ittisuuf akkasuma fayyummaa sammuu eeguuf akka gargaaru himamee jira. Wayita soomaa sirni bullaa'ina soorataa waan hara galfatuuf qaamni keenya elementoota summaayoo of keessaa baasuuf carraa argata jedhu qorattoonni. Kanaan alatti seelii mar'imaan dabalatee qaamoleen biroo garagaraa akka qulqullaayan akkasumas kan miidhamanii fi elementoonni hamaa ta'an akka dhabamsiifamaniif ni gargaara jedhame maddi Aljaziiraa. Asinjira gaya? Amri mas berbadan tu ni. Ay mana orang berbadan sinjira? Ida adik kan itu warna shat jette aci lebih rapat dulu tu. Hawu tu Tanafi. Tanafi. Sudani. Warna grup. Apa jalan le kasa? Sudani malbo? Idurani. Sudani. Akan Sudani makata shat jette. Sudani nari jiran idurati. Mal tadi akhi. Sudani kemari selalu pasti kana. Festival malu. Maksimal tanya. Maksimal tanya. Maksida. Maksid tu betul. Kunis ka bines corona ya tasari ibda gizel lalu biti undino afan ifcuk alayya aye bakara bita je gizem berbadu tabe aya nomor ter kemale bakartu goringar aya Osman dia muti festa arkibo aye suginya festa liga Abraham biyani aye mun ziyarat tu ba ziyarat wa aksim malikul mal da tikarame azi akasi Amenta, amesinde. Khas कैसे वान्या तो जुर्स उन्हें फकाते रहो इनमास कैसे वान्या तो जुर्म फकातू मैं फिर रावा सियाम ना जुर्म हाँ कर हो या था माशाल्लाह था Kun salat ni tak. Malik corona nama adun basus. Salat kanya ibadah adun basus ini. Dia ujra. Aye. Wangari. Masyaallah ta ya. Maksi tulis. Maksi kali. Kisah hadir deh. Kasih nama ini gimana? Akan. Senagami. Lagi wallahi. Lagi berita dansa. Akadan. Jajab. Sudani. Awak Sudani nani jiran itu dah. Sudani. Eisan. Sudani خلاص Sudani. Malu Sudani kita lego. Faham Sudani sih jadi garu. Alah, hal ni tidak mungkin Sudani. Ni apa dia? Sudani pakade. Dia tim biar Hangke jangan yang biar. Benar lah. Jangan seolah lebih. Hangke jangan apa biar. Mal lebih tak. Euro bayar tu fakat numi. Arah jalan orang dewan itu fefi. Tanah fakat dah. GPS itu kok kalau GPS ni berbadi tu. Tanah Sudani nanja. Aye dah itu tak kayaknya kamu juga aku marga jirtan ya Ahmad Ibrahim oke namanya dun jalan lembeka nama komedi nama drama ti kalau mau waktu nubuarsan agar nubuarsi agar tani masyaallah dun itu lejra baga nagayan dufte sinjenna baga nagayan ini galatomi me wan isani wal nubar sistemo ana tu isan nama wal bar sistemo me kami me Ahmad jalan le nama kami akate أو يمال سيتي أما جارلي يرون تولبرة أحمد أبراهيم جتشو أنا روغد دان جارلي بيها إذا خناتو نم جارلات تنام جارلي جاني مكان سا خندوقا أحمد إبراهيمي مرتين عفني نميد أورو ملتبيدا هنديسي وقاتك سوقو سوديم نوتشو
yeroo sanitti diraamaa naaf ati raajii daandii haqaarratti waliin dareeni sagalee qofaa fudhatiin yuutuub irratti darbu ture ammoo namaan viidiyoo wajjin hojjedhu barbaadaatiin ture yeroo sanitti sanii inni kun akka tasaa soomana furuudhaaf mana dhufe arge jecha lama wayii jecha san yaadadhu jecha san qofa jecha gaarii achi boodaan an xiyyeeffannaa irra guddaa guyyaa lammataa keessa ergu isumaa olaalaani mana nyaata wal agarra beete isumaa guddaa laalu na qofa jecha guddaa nyaataa jeetu achumaan xiyyeeffannaa irra fannoo eegalee yeroo inni mana deddeebi'u mana Fireesaa Chuu Jamaal Hassan Jaaniini isa bira dhufa achitti jechuun haliin san booda gaafadhe akkana dhaabbata Oromoo Multiimiidiyaa tokkoon qaba achirratti yoo diraamaa sirraa waraabee kam jennaan tundalagu mati yaami naan jee noqo falchise chumatti sammaate tundalagu mati yaami narra dhiis naan jee beete keessa jirti jechuun wanni arginu duraan waan ati uumamaa keessa jirti maashaallah achi boodanii qophoonee deemnee bakka waraabbiin ennee giseen irraa waraabu hedduu natti tole gaduuba akka gaaritti yeroo diraamaa sana hojjennee editti godhee gaddisnu guyyaa sadii keessatti waan guyyaa sadii kun keessatti namni kun 15 laale viidiyoo nan gaddisa takka namni akkasii laaleen beeku achi booda dhaabbata Oromoo Multiimiidiyaatti illee ni dabalame eeganni na dabalame booda Oromoo Multiimiidiyaa sadarkaa kanarra gahuu dandeenye yeroo duraa kophaa kiyya waan ta'eef waan takka namni tokko waan beeku qabu kophaa isaa abbummaan fedhee waan takka galmaan gahuu hin danda'u yoo namni walitti dabalame qabu dhuguma rabbii himuudhaaf wayyaami eeganni natti dabalame waliin taaneeti as gahuu dandeenye waan namatti tolu amma mee Ahmad Jaalalleetti ka deebinu ta'agaa namni hedduun illee bartaniitti jechuudha Jaalallee Ahmad Ibrahim yookiin namni hedduun Jaalalleen beekaa jechuudha mee Jaalalleen isa dhalatee isa guddatee mee gabaabsiitu maanii sagantaa keenyallee gara goolabootti waan deemaa jirruuf jechuudha daawwattoota keenya wal anis bakka itti dadde magaalaa Daakka Janti achuma bakkeetti guddadde immoo magaalaa Baddeessaatti achuma naannoo dhaddatin magaalaa guddadde Samboodhaan tura keessa deemee suma jiru Finfinnee galee jechuudha. Maashaallah warra Finfinnee taate warra Finfinnee ta'e mana jaarratte mana inshaallah ayyee Samboodhaan asitti galee booda barumsa eegallee seennu iidu kana ijoollee duraanus jechuun waa'ee aartii kana duraanuu waan na keessattu isa hojjetu arginu nuti duraanillee uumamatti yaalisi godhu turre bakka osumatti jechuun eegaluu feenee dandeettii waan dhabneef nama dandeettii irratti nuti eeggaruu fi isa akka hamilee nu godhu wajjin isa wajjin wal garre wal harkattan saniif bakka egaa isa wajjin garre itti fufne diraamaalee aartii Oromoo irratti dalagaa barumsa keenya itti jiraachuu amma maashaallah mee diraamaa hanga meeqa dalaydaan diraamaa Oromoo Multiimiidiyaa irratti hojjetame hundi isaa keessatti jira hedduu hojjenna fakkeenyaaf tokko haga meeqaati baay'inaan tokko 50 gara maashaallah gaggabaabaa jechuudha haala nama bohaarsu kudhanii sanii olii ni jira meeqaa 25 ni jira sanii gadis bakka deeqa hedduma gad hayyee mee galatoomi gara iiduutti as deebi'aa iiduu gaafii keenya kaniin si gaafadhu addaan kutee ture jidduudhaani mee gaafii an si gaafadhu keessaa mee mudannoo mee waan nashiidhaan wal qabate mudannoo qabdu jira ammas mudannoo kana alaawo ka jiru mee mudannoo takka takkaa mee Ramadaan illee waan ta'eef mee waa'ee nashiidaatiin mudannoo nu mudate yoo jiraate Hamza Jaabir wajji nashiidaa yeroo hojjennu ture sanitti xiqqoo Hamzaan ni dadhabee beeta dadhabeeti gurbaan istiidiyoo kan nurraa waraabu oguu dadhabde kana beetee namni humna fixachaa dhaba waqtiin soomanaa nashiidaa san kan hojjenne akkuma furreetti ilaalla osoo haftira nyaatiin hawwiinu jiraami istiidiyoo seenne Hamzaan baay'ee wayii nama hedduu haalaan cimaatii numa jaabeetee sagaleen ni fannaafate laagaan tun goggootee fannaafate sanii gurbaan istiidiyoo irraa waraabu kookaa dhugu jira beetee kookaa kana fatta gada godhee hodhu gijjiin kookaa sagalee ni bana kookaa kana mudee gitti soomana miti lakki eeguma furree boodaa bara kookaa kana sagalee gadhi gaati hodhu gijjiin kookaa kana irraa godhee itti kan niboo Hamzaan kookaa dhugee ta'e amma seeni beetee sanuma ammoo dadhabbira hankee dhaal numa furee malee nyaataa si nyaanne saniifi sagaleen qabamte laagaan goggoyte achi booda bishaan dhugee xiqqoo boqonnaa godhee aftiraas nyaatee san booda sagaleen sirroyte jechuudha na qabachiise kookaa dhaabaneeti kookaa kana sagalee banaati hodhu jee salum nashiidarratti kan namu dalisan biraa mudannoon biraa kan mudatte yoo jiraate nashiidaa alatti Finfinnee yeroo jalqabaa gaafaan dhufee waa'ee Finfinnee keessan beeku mana barumsa irraa beesin deemu jira Finfinnee sana keessa guddaa ilaalte namni karaa gubbaa taa'ee waa gurguraa bara akkana gatii xiqqaa maal jaaniin karaa irra taa'anii gurguranii an sa'a jaattiin barumsa irraa beelawee dadhabeetiin jira nyaata malee waan takka nu duraan mul'attu
deemutti jira Usmaan deemu jiru korba akka ol garan takkaa jira beektaa giseen akka korba ol garu biitii guutuu laal oriyaa dhufte akkami oriyaan beektaa namuu feestaa asirra gurratee akka nama asii rabshaan taatee waa saamanii fiigu jiranii akkas fakkaatti fiitee anumaa akka olbee wal afaan dhufnee miree gurumaan galee gaa fiigichaanis musiibaan biyya buutee marii jedhu wajji fiigee hoo eegaan xiqqoo hojii fiigee booda maaltu maal ta'e jeegiseen gaafadhu ummata gibiran kafale jaanii warra kararra taa'u kana warra ari'uu jira beekte isaantu dambii yaa kana isaantu ari'uu jira naan jedhe awoo akkamiin aanes hin jedhe daftara lafa darbee wallahi bar meetira meeqa fiigee hangaan dhufe dachaa fiigee bar wajji fiigee jira akkasii jalaa dhaabballe ajaa'ib waa adda baafachuun gaarii bareedeetu wajji fiiguu gosatte mee amma kan hin jedhu namni sagalee ta'e dhageeffatu amma namni hedduun waan biraatis haala biraatii fi gala biraatiin si madaaluu danda'a yeroo si bira gahe kasi waan ka ittiin fakkaanne kana sagalee kasiif kasi yeroo argee faallaa harkaa taate mudannoo akkasii yoo qabda. Sababa kiyya tokko jira ibsaa roobaa jaanii nashidaa kanallee irratti na kakaasu ture beektaa ati sagalees ni qabdaa dinnitis ni qabdaa nashidaa waan baasne jee hedduu yeroo baay'ee mana tokko keessa waliin qo'anna kutaa takkaan dura garaa kutaa 8 gaafan karoonni 7 garaa kutaa takkaan isa yaala jechuudha. Sani nama keessummaa wayii tokko natti ergee nama dhalaati. Taaziyaa nama mana taaziyaa irraa geessinaan jee inni hojiif bakka biraa deeme nama keessummaa kana fuudhii mana taaziyaa irraa geessinaan jee fuudhee mana taaziyaa geessu deemu jira. Akkaataa inni tiime waa kiyyaa hin beekan. Amma narra bilbila keetiin itti dhaqee kutaa 12 garaa gaafsan qo'achuutiin jira. Shamisa fudhate mana sarara khaayatti dhaqee boon. Yeroon itti dhaqu iiduun si jiraan jette aanaan jeeni. Si miti ati durii eegdee keessaati naatu deemte akka dura dura. Akkaataa siin tufuratte nama areeda qabu nama furdaa laala akka raayyaa kana gartee nama akkasitti imaajin goote. Yeroon itti dhufu nama isii yaaddee fi garagaratti ta'e. Bakka nama na taphachuu deemu na shawwooduu deemu seetee ka naatuu deemu seetee ati durii eegdee keessaati jettee na dura fiiti. Bakki durii miti footoo anuma jeetiinis bilbila agarsiisee isa bilbila kanaan naa kana jee fuudhee mana taaziyaa geesse akkasi biraatiin. Maaliif sagalee itti na beekanii fi ana gisee walitti fidan walitti hin dhufuuf waliin seenuuf. Mudannoo ajaa'ibaadha. Ni yaadattaatu gurbaa Naayiroobi irraa dhufee isinuma warri raadiyoo daandii akka darbii nama nuun jee akkasuma jechuudha. Egaa mee kaabiraa dhumarratti ammoo waan haaraa wayiillee ammas dhaga'ee jira. Quban qaba mee waan haaraa wayii ka fidu jirtu maalidha wanni suni taphattoota keenya gurra nuu buusi. Inshaallah yoo rabbi jee ati ammaaf jidduun dhaabbatan jidduun itti hojjechuutti jira. Maali wanni sun? Kitaabaan barreessu jira. Maashaallah. Kitaabni sanis kitaaba lama tokko immoo jaalala rabbii jaa waa'ee jaalala irratti hundaa'a. Jaalala rabbii rasuula keenya qabu alayhi salaatu wasalaam jaalala rasuula keenya alayhi salaatu wasalaam sahabaaf qabu jaalala sahabaa rasuulaa qabdu jaalala saahibaa waliif qaban jaalala jaartiin jaarsaa qabdu jaarsi jaartii qabu ati walumaa galatti kitaabni kiyya jaalala irratti hundaa'a abbaan tokko hadiisa wajji wal qabsiiseeti. Akkam eessa gahee jira duuba? Ati parsantii muraasa tokko irraa ofeetiin jira inshaallah rabbi jee ofumatti jira. Duuba kamtu dura eegama jennee? Ka dura eegamu kitaaba jaalala rabbi joo kana. Maashaallah rabbiin si gargaaru waan gaariin dhufu jirta ammas umrii tanaaniin waan aartii gosa garagaraatiin qabdee akka ofuun tuniyyuu waan hedduu namatti tolu rabbiin si gargaaru malee dhugattuu waan nama gammachiisu balayyaan keenya kan nu daawwataa jiranillee inshaallah du'aa'inis waa hundaanis akkasi jajjabeessan abdiin qaba. Maaliif namni hedduun beektaa aartii tana qabateetiin duuba jira namni hedduun quban qabu as baafachuun ni jajjabaatti. Ammoo dirqamni guddaan warra akka amma keessanii kan kalafaa dhufu jiru waan aartii tana guddisu jiru keessaa hoo afaan oromootiin jechuudha. Dirqama guddaan nurra jira aadaa wal gargaarsaa tana jajjabeessuu qabna aadaa teenya wal gargaarsaa aadaa teenya waan taate tana jabeessuu qabna gama kanaanii waan jedhuun hayyee waa'ee afaan oromoo irratti jechuudha afaan barachuu ture sanii koorsii afaan faransaay takka barachuu turre. Hayyee sanii kitaaba afaan faransaay afaan oromootti kan jiru kana niin bitadha jeetiin magaalaa wal gahee dhabe afaan biraatiin ni jira garuu afaan oromootti hin jiru. Sanii yaadni mal naa dhufe afaan faransaay akkasitti perfect illee haasa'uu baadhu nama wajji waliin gala bishaan na obaa isaanii jaamma warra faransaay bira yoo dhaqee nyaadhee hin dhuga. Maashaallah. Kanaafuu afaan oromootti maaliif hin keenye bifa konverzeeshinaatiin kanumatti namni walii galu jechuudha. Saniif afaan faransaaytti illee konverzeeshin afaan oromoo. Kitaaba lamaan keessaa tokko isa jechuudha. Tokko waa'ee jaalala rabbii sanii tokko immoo waa'ee afaan oromoo irratti kan inni hojjechuu jiru jira. Afaan faransaay afaan oromootti jechuudha konverzeeshina diyaaloogii irratti kan hojjechuu jiru jira. Maashaallah. Hedduu namatti tolaa.
Daawwattoota keenya kabajamoo mee jidduudhaanii hojiilee obboleeyyan keenya dalagan gama aartii diraamaa irraa xiqqoo muraasaa isin affeeree walitti deebinee mee amma jaalallee wajjin waan xiqqoo haasofna jechuudha. Awwala. Yeey. Abbii keenyaa dhufee. Abbii. Yoo. Kottu mee. Kottu. Kottu yaasa. Dhufee. Maali isaa gara wanti dintaati? Mana beetiin godinyaa hibir saaba jechuudha. Godinyaa maali? Hiriyaati fi dhaqee kubbaa taphadhee. Manaan beeksiin hin jenne. Salloon beetii akka taasisu taphadhee. Dhaabbatu mee manaan beeksiin hin jenne. Maali mana atuutti raftaan maali? Sebii fi diimaan. Makiinaa yoo sirrii ta'u. Makiinaa wayaas biyyee. Makiinaa biraa achi darbaa. Maal taate? Siraan achi darbaa. Egaa amma sinu turaa. Chadee sinu darbaa diin atuudha. Ati maal taate? Kottu mee. Kottu. Isi deemna. Kottu mana deemna. Ayyaa. Kun yoo jiraane suma dhugaa. Bo maal fooqi lallaaltaa diin takkaan nagarreen isaa fooqi akkanaa tan. Maaltu siin geeti? Bakka fali wallaalee. Maal yoo takkaa moo fooqiin nagarree moo takkaa koolistoon irra deemteen beeni yoo amala safara kanaan beeni siin garsiisaaf hin jeebeete. Nama jiraa fakkaatu tokko akkana si ilaala deemu. Jira si maal si geeti? Wanta la teetra mana. Nol kayak musim genggal cari itu online. Bo? Oh, kunjira aja semangat tuh ya, semangat arab. Malio. Arman. Yo la pakai di suku kami ya. Oke. Oh, dapat. Sudah lewat. Maksudnya sih. Akal itu. Yo la pakai di suku. Sirri jiraami. Yoo lafa kana deemu. Yoo deemu. Kan maaloo oduu deemu jiru yoo karaa orlaaga karaa siin garsiisee naan dubbii gad dagaana fudhate. Akkasii bakka adiis. Sira. Wala garuu. Sira. Diis. Laluwa bukurufti. Wallahi. Yoo lafa kana deemu. الرجل ده بالذات انتو ان اوغو كان ديبر يولا فاكن ديو دفن تربيو جوخرو غبتي سيجي تاري ايغا وي بغرفت والله بغرفت انا سويت من ديم ديك يور هاي ودي وي بغرفت والله بغرفت يا Hayya daawwattoota keenya akkuma agartan kana gama diraamaa kanaanii hojiiwwan boonsaa dalagu jiran obboleeyyan keenya kun jechuudha. Mee adda durummaan hojiilee diraamaa kana keessatti gara Oromoo miidiyaatiin jaalalleen waan hedduu dalagu jirta. Mee aartii kana keessa jiraachuu keetti maaltu si dhaga'ama? Aartii jiraachuun hedduu kan gaariidha. Afaan Musayii guddisuuf afaan Oromoo guddisuufis waan guddaa waan ta'eef ittiin boona. Kaayyoon guddaan wanni isin gama aartii kanaan dalagaa jirtaniif maal? Kaayyoon guddaan afaan Oromoo kana bal'isuu fi keessattuu afaan Oromoo gara amantii Musliimaa kanaan jechuudha babal'atee waan jirreef karaa amantii Musliimaa kanaanis dhaabbanne aartii Musliimaa illee guddisuudhaaf. Fuulduraaf amma maal yaadu jirta? Mee amma waan gaggabaabaa gadhiisuu jirtanii fuulduratti toomee waan dheeraa dheeressitanii dalaguudhaaf gama diraamaa kanaan akkamiin? Inshallah fuulduraaf fiilmii Islaamaatis ta'ee seenaa adda addaa wantoota hawaasa bira jaalataman ilaallee fiilmii babbareedaa fiilmii dheeraa dalaguudhaafis inshallah rabbichi naa ga'u galma yaada qabna.
Mee amma isin egaa umriin nama daangessu isin ammoo ijoollummaadhaan aartii tana keessa jirtanii ammas waan hedduullee dalaydanii jirtanii mee warreen akka keessaniitii fi aartii tana dandeettiitti qabanii fi ijoollee keessattuu gara afaan Oromootiin gara aartii kana akka dhufanii waan dhaamtuuf mee obboleessa keenya jaalallee carraasii kennaa. Waliin ijoollee Oromootiif dhaamu xiqqaa guddaas ta'e dhiiraa fi shamarranis ta'e arti Oromoo guddifnu keessaafu artiin Oromoo ta'e artii Islaamaa ta'e hedduu akka namni madrasaas ta'e wantoota adda addaatti baay'inaan hin jiru. Saniifuu hara artii Oromoo guddifnu jaa hara Musliimaatiinis ta'e hara hundaanuu artii Oromoo akkuma afaan saba biraa guddifta sanitti nuti uummanni Oromoo aadaan ta'e keenya kana bitaan qabnee kana mirgaa qabu wayina keenyallee akkuma kana maal bitaan qabnu mirgaa qabnu sanitti keenyas akkasitti haa qabannu jala gaana kana maallee osoo hin ta'in keenyas akkuma tajaajilbeessinu kanaadhaan fayyii kana ta'u. Egaa mee obboleessa keenya idu kee gara dhumaati ergaa carraa dhumarratti siifin kenna achiin dursee ammoo gaamee yeroo ramadaanaati gaa ramadaanni kun gaa ji'a kabajamaa ji'a jaalalaa ji'a rahmataati jennee jirra jiini kun ammallee wanni adda isa godhu shayxaanni yeroo kaan nu bira ture nurraa hidhamee jechuudha amma ammoo ji'a kana keessa gaa waan shayxaan guddaan nurraa hidhamu malee aduwwiin nafsiyyaan guddaan nu bira jiru jira aduwwiin kun tokko nafsiyyaadha sirriidha kaan immoo shayxaana numarraa ta'etu jira jechuudha kan waan hamtuu nama mi'eessu jira egaa yeroo kana waan kana irraa of haa eeynu ibaadaa irratti haa jabaannu egaa meegaa yeroo ramadaanaati مال جاي يرو رمضان كان ألف الصلاة والسلام على يا سيدي خير خلق الله جاني يا باتي رمضان يا باتي رحمتا وتودم باتي هم دوني جالتا جاني يدلود أني كندا خي سفاء يرو رمضاني ولا كات أسدياتو كرد ما تسديما ديمو نيادا قبرون ربي هدوني اسم مالتو سنيد دعما رمضان كان مي كيس رمضان كان والكبسيسه مي ونيات دبتو مالتو جرا akka hawaasni ji'a kana islaamaa ji'a kana keessa fayyadamee carraa guddoodha wanni tun. Egaa ramadaanni kun beektaa carraa guddaadha ji'oota 12 keessa inni ji'a tokkicha kana keessa araaramaa jira maqfiraa jira akkasumatti illee ibiddarraa itti bilisa rabbiin nama godhuutu jira jechuudha. Ji'a kana keessa wanni barbaachisu zikrii heddummeessuu du'aa heddummeessuu yoo haajaan teessa jiraatte haajaa teessan akka rabbiin siif qoodu du'aa jabaachuma fi rabbitti jechuudha waan biraa dhiiste jechuudha gabaabdumatti wanni barbaachisu. Ibaaduma irratti jabaachuu. Jidduudhaanii gaamee yeroo ramadaanaati nashiidaa tokko fedhii tanteetiin nu affeeri. Jechuudha nashiidaa nama ta'eetiin affeera malee kan nashiidaan jiru. Ayya kama sittole kama sittole fedhii tanteetiin miidhaa wantoota keenya maal affeerta? Nashiidaan affeeraa. Nashiidaan an affeeru nashiidaa eenyu seete innillee yeroo dheeraadhaaf miidiyaarraa badeellee jechuun dandeessaa nashiidaa munashid awwii khadiir. Ayyee. Saniin affeera na birallee jiraachuu baatu nashiidaa isaatiin affeera. Nashiidaa maal jettu yaa? Yaa rabbii meenuuf kannii. Ayyee galatoome ayyee mee dhumarratti gaa mee nashiidaa tana ni affeerraa gara dhumaatitti mee dhumarratti dhaamsi ati qabdu. Maalidha gama aartii kanaanii warreen akka kan kee lafaa dhufu jiran maal dhaamtaaf? Warra akka kiyyaa lafaa dhufu jiraniif dhaamsiisan dhaamu gabaabumatti maali? Change the world by one word jecha tokkoon addunyaa jijjiiruu danda'u qabda jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota rasuula kan alayhi salaatu wasalaam yoo fayyadamte jecha isaa tokkicha yoo fayyadamte addunyaa guutuu jijjiiruu dandeessa. Saniifuu ati Shukcha san fayyadamtee addunyaa jijjiiruu qabda jecha tokko fayyadamtee nama jijjiiruu qabda diraamaa waan hojjennuuf illee maraatii fi miti jecha tokkicha achi keessatti hojjetamu saniin nama jijjiiruu namni san yoo amma fakkeenyaaf waan biraarra jiraate akkamitti gama sanarraa gama as deebisnaa dargaggoo waan adda addaa keessa yoo jiraate waan adda addaa badii adda addaa sanarraa akkamitti gama nagayaatti as deebisnaa jecha tokkoon addunyaa jijjiiruu danda'uu qabda dargaggeessonni nu kanarratti hojjechuu qaban jedha. Ayyee dhumarratti warra amma hojii aartii kanaatiin namni hawaasni akka isin bira dhaabbatu gabaabsiitu maqaa asirra buusa. Akka hawaasni nu bira dhaabbatu jettee
waan biraatii miti nuti amma hojjechuu jirru YouTube irratti hojjechaati kan jirru namni nu cinaa dhaabbachuu barbaade yoo jiraatin takka viidiyoolee nuti gallakkisne nu daawwannaan nutiif ga'a viidiyoo nuti gallakkifnu almost nagaa daqiiqaa takka 15ti daqiiqaa 15 san obsanii yoo nu laalan nutiif gargaarsa guddaa gargaarsa nu ta'uu danda'a maallaqa kishaa baasanii isinii kan nu baatanis waan kanaan isin bira dhaabbachuu qaban saniifuu subscribe godhanii viidiyoo keenya nu daawwatanii jaalawaa isinii fi ijoollee reef lafaa dhufaaran gama aartii kanaan dhufaa jiran hundaa'uu gama kanaan beeyneetiin akka bira dhaabbannu dhaamsa guddaa qophii keenya keessaati dhumarratti namni isin galateeffattan yoo jiraate gama aartii kanaan warra isin duuba dhaabbatanii bakka bu'iitii atiin namni galateeffachuu barbaadu waan jalqaba eega rabbiiti alhamdulillah jalqaba irratti rabbiin galateeffachuu barbaada maaliif dandeettii kana tana kanneen hawaasa dura dandeettii kana harkattee hawaasa dura bu'uun kunuu kannaa guddaadha kadhaa barbaachisa jalqaba irratti rabbii eegaan galateeffadhee abbaa kiyya Alii Musaa fi ummati Yaaminaalii ni galateeffadha Aminaalii gideen yoo gama abbaati tokko malee Islaam baay'ee jedhamaa ture ni galateeffadha akkasumatti deebii obsa Alii Musaa karaa aartii kanarratti hedduu na gargaaru ture diraamaa garaagaraa illee na barreessa akkasumattis quxxusoo hojjetu Alii Musaa ammoo waggaa 10 moo kana innillee diraamaa barreessuu ni danda'a ati walumaa galatti maatiin Alii Musaa dandeettii kana uumamaan rabbi kanneefi ijoolleen teenya hundinuu obboleettii tiyya malee ijoolleen dhiiraa hundinuu waa'ee aartii kana barreessuu danda'anii isaan hundaa bakka takkatti maatii kiyya galateeffachuun barbaada deebi'ee harmee ni beektaa ummaa Jaafar jechuudha isiilleen waa hedduu takka gama meeshaatiin gisee viidiyoo waraabnu nu cinaa dhaabbattee isiinillee hedduu galata guddaa nama biraa qabdi haadha toltuu fi abbaa toltuullee gama aartii kana yaadannoo kannanii nu jajjabeessanii isaanillee hedduun galateeffachuu barbaada. Hedduu galatoomii atillee warraan maqaa isaanii dhiyeeffii kan hin dhayinillee jechuudha. Jaalalleelleen atilleen hedduu isin galateeffadha qophii xiyyaarratti waan keessummaa taatanii dhiyaattaniif hedduu isin galateeffadha. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo hanga ammaa kaniin keessummaa wajjin godhaa ture obboleeyyan keenya Eedoo Alii Musaatiif akkasuma aartist Jaalalleedha. Nama hedduun Ahmad Ibrahimiin beekaa Jaalalleen beekaa Ahmad Ibrahim jedhaniini egaa warra aartiitii ijoollee reef lafaa dhufaaran gama aartii afaan Oromoo keessaa karaa diinaa karaa islaamaatiin guddisu jiran keessaa isaan tokko jechuudha. Hedduu maqaa keessanii maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomaa isiniin jedhee jira. Fuulduratti illee waan gaariidhaan hojii dansaadhaan akka dhuftan abdii qabna yeroo biraallee fuula gaariin waan gaariin rabbi walitti nu haa fidu. Egaa yeroo ramadaanaatti daawwattoota keenya hangamaan wajjin waan turtaniif hedduu isin galateeffanna. Keessummeessaa kan wajjin ture an obboleessa keessan Awwii Kadirii akkasuma ogeessi kaameraa kan nu to'ataa ture Jibriil Isaa ture. Egaa keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa keessa nu turaa horaa bulaa isiniin jenna. يا ربي من أفخني أبولي سدري دقا جعل لا خولي إفكمنو والجيبني مدرا خلدان بهاني يا ربي من أفخني أبولي سدري دقا جعل لا خولي إفكمنو والجيبني خلدان بهاني ربي يجعل جالنا يا إخواني أكا صحابة دراني أقول ما فكيساني والردابة برقة إذا رحماني جلا نوها قدويني يا ربي من أفخني أقولي سكري جعلنا خولي إفكمنو والجيبني مودنا خلدان بهاني كان كرا خيرين نقجيه الجو كان نرى قدتو قدا قمجو كان ربي ستاتو خيزي سادوك ربي التمني نوري توحيدا خان الرائف ورندبني يا ربي من أفخني أقولي سكري دقا جعلنا خولي إفكمنو والجيبني مودرا خلدان بهاني أبول مها ديني كان جلال رامدو
kan lubbuu ofii jaalaa obboleessaa fi yaaduu garaa tokko bahanii miti barobbolumaan kan rabbumaadhaaf jecha wal qabatan dhuguman tani keeysan jirree zarumaa fi firumaan waliin taqooddatanii gaddaa fi gammachuudhaan isa akkasiiti kan nu barbaanne dhugaan obbolumaan yaa rabbii beekuuf kennee obboleessa gaarii dhugaa samsun koytu akkatee ibiddarra nam torbaa malee hundinuu dhama'uu asii bachi mara olii gadi fiiganii naasuu dharra yaa rabbi adira atummaan nu gaaddisee hilmiinuun warra gaaddisa kee jalaa yaa rabbi beekuuf kennee obboleessa gaarii dhugaa jaalala khawaliif qabnu waljibine boodara khaladaan bahane yaa rabbi beekuuf kennee obboleessa gaarii dhugaa jaalala khawaliif qabnu waljibine boodara khaladaan Amantii kun assalamu alaikum.